Abee Dongoroo keessatti waraanni Bilxiginnaa nama nagaa tokko maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun rasaasatti dhukaasanii madeessuun himame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Loomicaa keessatti loltoonni Bilxiginnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun caamsaa 2026 nama maqaan isaa Obbo Gabayyoo Goobanaa jedhamu halkan keessaa sa'aatii 3tti manatti cabsuun rasaasaan rukutanii madoo hamaa irraan gahu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka maddeen jedhanitti Obbo Gabayyoon nama hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatuu fi siyaasa kamirraa walaba ta'uu himuun loltoonni Bilxiginnaa kunneen saamicha raawwachuuf jecha maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti maxxansanii erga saamaniin booda rasaasatti dhukaasuun madoo hamaa irraan gahuu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti magaalaa Abeetti yaalamaa jiraachuu dubbatu. Murni Bilxiginnaa kufaatii dinagdee hamaa isa mudatee jiru irraa bayyanachuuf jecha uummata nagaatti qawwee qabuun saamicha qabeenyaa raawwachuu fi namoota harka qalleeyyii ta'an ammoo sababii dhaaba isaanii qofaaf rasaasatti dhukaasuun lubbuu nagaa obbaasaa ooluun ragaan kan mul'atudha. Aanaa Martii keessatti loltoonni Bilxiginnaa qonnaan bultoota jumlaan ukkaamsanii dirree waraanaatti guuruu fi maqaa deeggarsa milishaa jedhuun qarshii saamaa jiraachuun ifoome. Dabalatasaaf jaal amansiis kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii gandoota garaagaraa keessatti loltoonni Bilxiginnaa qonnaan bultoota afaan qabuun ukkaamsuun dirree waraanaatti guurameessuun baatii darbe gaafa Eebila 22 2026 aanichuma ganda gulugoota baadiyyaa fi magaalaa keessaas namoota hojii humnaa hojjetanii of jireessan danuu afaan qawween hojii isaaniirraa guuranii magaalaa aanichaa boomsaatti geessuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota gandicharraa qabamuun dirree waraanaatti geeffaman keessaa muraasni maqaan nugee Jibriil Abbiitti, Aliyyi Sheek Habib, Abbe Ahmed, Abbaayye Alishuu fi Gannaa kanneen jedhamanidha. Kana malees gandichuma iddoo addaa Taaddisoo jedhamu keessatti bulchiinsi gandaa fi milishoonni gandichaa waliin ta'uun mana namootaa irra deemanii qonnaan bultoota walitti guuruun mana hidhaatti geessuu fi maqaa maallaqa milishaa jedhuun mataa nam tokko irraa qarshii 2000 funaanuun namoota qarshii qaban gallakkisaa kanneen hin qabne immoo mana hidhaa keessatti hambisanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dabaluun heeranii jiru. Oduu birootiin ammoo godinichuma aanaa Roobee Diidaa ganda walta'ii iddoo addaa Wudaaluu jedhamu keessa ergamtoonni Bilxiginnaa kunneen yeroo darbe maqaa haala yeroo jedhuun qonnaan bultoota nagaa jumlaan ukkaamsanii namoota 21 murtee tokko malee waggaa tokkoof baatilee hedduu mana hiraarsa aanichaa magaalaa Roobeetti hidhanii dararaa jiraachuun himamee jira. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nugee Haadhaa Tushanan, Haloo Abdul Kahiim, Siifan Waqjiraa, Faatiyyaa Muhammad, Hawwii Musaa fi Raa'izaa Umar kanneen jedhamanidha. Namoota ja'an kanaa fi kanneen maqaan isaanii hin eeramne lama walumaa galatti namoota 8 kan isaan irratti himannaa banee aanaa fi godina osoo hin taane warra caffee Oromiyaati jechuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni magaalicharraa dubbisne bal'inaan ifoomsanii jiru. Aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti hawaasa saamuu fi hidhaatti darbachuun jabaatee itti fufe. Guutuu gabaasichaaf jaalwabii biyyaa. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa Gandameetti Faallee keessatti jaleewwan Bilxiginnaa maqaa biqiltuu baalashaa ittiin oomishna jedhuun nama tokkorraa qarshii 500 hanga 3000tti dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Saamichi ulfaataa maqaa oomishaa biqiltuu baalashaa kanaan baatii tokko gidduutti marsaa lammaffaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u tibba kanas jaleewwan sirnichaa bifa addateen galgala toora sa'aatii 12 hangalkan keessaa sa'aatii 6tti manneen hawaasaa irra oliif gadi naanna'uun afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuun ibsameera. Oduu birootiin ammoo gandichuma keessaa caamsaa 2026 sirna dhableeyyiin ergamtoota Bilxiginnaa kunneen maanguddoota maqaan isaanii Awwal Abbaa Luulessaa fi Madad Abbaa Maccaa jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen dabaluun dheeranii jiru. Akka maddeen himanitti maanguddoonni kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirree fi sababa qarshii biqiltuun baalashaa ittiin oomishamu kaffaluu diddan jedhuun hidhuu dubbatu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti murni PP maqaa filannoo sobaan uummata saamaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammii. Godina Bahaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaalee garaagaraa keessatti murni maafiyaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata nagaa saamuun dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa akka jiran jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen maqaa Oromoo waammachuun ilmaan Oromoo saamuu fi ajjeesuu aadaa isaa godhate Bilxiginnaan filannoo impaayaratti keessatti jijjiirama siyaasaa tokkollee fidee kan hin beekne sababeeffachuun bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti baatii caamsaa keessa marsaa 7ffaa filannoo fakkeessii gaggeessuuf dibbeetumaa jiru. Murni ilaalcha boodatti hafaa sirna durii qabatee deemuu fi booji'amtoonni sirna darbee keessatti kan walga'an Bilxiginnaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaalee fi kutaalee garaagaraa kanneen akka Wanjii,
Fiiqii, Caffee, Gooroo, naannoo galma Abbaa Gadaa, Poostaa, Hamadee, Kurfaa, Boolee fi kutaalee biroo keessatti dheengadda caamsaa 2026 irraa eegalanii maqaa filannoo dha'achuun maallaqa uummata nagaa lafa isaarraa buqqaasuun erga saamanii booda amma immoo filannoo marsaa torbaffaa dabarreerra jechuun dunkaana bakka bakkatti ijaaranii ifatti dafqa hiyyeessaan qaanii tokko malee bashannanaa akka jiran jiraattonni magaalichaa ni dubbatu. Kanumaan walqabatee ergamtoonni PP kanneen akka Shaambal, Siisay, Chuuchuu fi kanneen biroo kutaa magaalicha aanaa Caffee ganda Daabee Solloqee keessatti ergama kantiibaa magaalichaa kan ta'e Haayiluu Jaldee Wadaajoo irraa fudhachuun haalicha qindeessaa akka turanii fi ammallee itti fufanii akka jiran keessa beektoonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Yeroo ammaa Abiyyi Ahmed qabeenya impaarattiin yeroo rakkinaa itti fayyadamtu qawwee fi rasaasaan boba'aa kuufame baankii fi albuudota lafa keessaa hunda kontiroobaandiin osoo hin hafne gurgureen kufaatii garee isaa irra ga'uuf ka'e oolchuuf garee maafiyaa adda addaa ijaaran ittiin nyaachisaa jira. Magaalaa kana keessatti murni ilaalcha isaa saamicha taasifate kun qonnaan bultoota lafa isaanii irraa beenyaa tokko malee buqqisuun lafa isaanii gurgurachaa uummata nyaatee buluun itti ulfaate irratti mana diiguun akka karaatti baantaa isaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Meerzi loltoonni Ameerikaa Jarman irraa hir'atanis US michuu barbaachisaa Jarmanii taate itti fufte jedhe. Jaalchiksaa sirnaa dabalata qaba. Chaansilarri Jarman Frederick Merz Ameerikaan michuu Jarmanii isa barbaachisaa taatee jirti ittis fufti jechuun neetoo keessatti dubbate. Kaayyoo waloo qabnaa Iraan meeshaa niwukilaraa akka argattu hayyamamuu hin qabdu jechuun eksitti maxxansee jira. Dubbiin kun kan dubbatame yeroo dhiyeenya kana Merz waraana Iraan keessatti Ameerikaan tarsiimoo ba'uu dhabuu ishee qeequun Ameerikaanonni yeroo marii sirnaa Iraaniin salphifaman jechuun erga qeeqee booda Waashingitanii fi Berliin gidduutti wal dhabdeen uumame jira. Merz dirbata kaleessaa Ameerikaan misaa'ila kiruuzii Toomaawak yeroof Jarmanitti akka hin buufanne ibsuun murtoon kun qeeqaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp irratti qaban waliin qabanne ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ameerikaanonni yeroo ammaa kana ofii isaaniif gahaa hin qaban akka kaayyootti yoo ilaalle Ameerikaan sirna meeshaa waraanaa gosa kanaa dhiyeessuu dandeessu jechuun ni danda'ama jechuun Merz tamsaasa uummataa ARD'tti himee jira. Sanbata darbe Tiraamp murtee kanaan dura humna waraanaa Ameerikaa hir'isuuf murteessee hordofuun Ameerikaan Jarman keessatti loltoota ishee hir'isuuf karoorfachuu ishee dubbataniiru. Baay'ee hir'isuuf jirra 5,000 ol ammoo baay'ee kaasaa jirra jechuun waa'ee tarkaanfii kanaa yeroo gaafataman Filooriidaatti gaazexeessitootatti himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa Boosat keessatti tiksoota murna namtokkee du'aa fi madoon adabe. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii Arsadee godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat ganda Boosee dachee bakka addaa buufata lammaffaa jedhamutti har'a caamsaa 2026 ganama sa'aatii tokko irratti tiksoota barcuma Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee qawwee fi hidhannoo irraa hiikateera. Hidhattoonni PP tarkaanfiin irratti fudhatame kunniin yeroo dheeraaf buufata Abiraawaash kan lafa ilmaan Oromoo ganda Nuuraa Eeraa keessa jiraatan lafa isaanii saamanii bishaan jallisiif illee ol dhorkachuun namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu loojistikii isaaniitii ittiin jechuun maqaa isaanii hin qabne irra tuulanii bitamtoonnii fi ergamtoonni kanneen akka Rashaad Haajii, Aliyyi Jamaaloo fi fakkaatonni isaanii badii tokko malee namoota hojii qonnaa isaanii irratti bobba'an dararaa turaniiru. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoon farra uummataa irratti fudhate kanaanis hidhattoota PP irraa battalatti 2 ajjeese 2 immoo madoo ulfaataa ta'een adabeera. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 2 hidhannoo tokkoo fi qophiilee waraanaa biroos irraa dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tarkaanfii jajjabeen waraanni bilisummaa Oromoon loltoota PP irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii cimaa fudhateen waraana PP du'aa fi madoon adabuu fi loltoota bilisiginnaa 15 booji'e. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii Lixaa keessa socho'u tarkaanfii gurguddoo waraana Abiyyi Ahmed irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii tiksitoota Impaayera Itoophiyaa irratti fudhate kanaan du'aa fi madoon adabuun alatti loltoota diinaa 15 ari'ee harkaan qabee jira. Aleellaa Laalessaa kaleessa ganama caamsaa 3 2026 guyyaa keessaa toora sa'aatii 8 walakkaa irraa kaasee korommiiwwan wogoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaa bulchiinsa magaalaa
biyyoo keessatti mooraa tiksitootaa fi leellistoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhate. Kanaanis loltoota PP 37 battalatti yommuu irraa ajjeesuu hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee injifannoo fira gammachiisee fi diina gadoochisee argamsiiseera. Lola kanaanis gama meeshaatiin meeshaa garee bireenii tokko AKM 14 Dogdoqqee 3 boombii F1 15 fi qophii waraanaa garaagaraa hedduu irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo oolchee jira. Gareen faashistii PP karaa hooggana waraana isaa itti aanaa Iizii Kibbaa duraanii Meejar Jeneraal Adimaasuu Alamuu WBO godinicha keessaa baatii lamatti finna jechuun aadatus erga inni dubbatee waggaa tokko kana gidduutti WBO'n daran jabaachuun duula ijibbaataa isaan taasisan irra darbee tarkaanfii fudhachuun humna diinaa booji'uu, hojii ala gochuu, qabeenya dhuunfachuu fi mooraa diinaa buqqisaa jiraachuun ni beekama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuun har'a ganama zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessattis injifannoo boonsaa galmeessee jira. Injifannoo kanaanis hedduu madeessuun meeshaa waraanaa AKM hedduu irraa eeguun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun ni beekama. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.